السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقنا جاي أقول لك جايبني عن عبد الله سراج. برموني كأن كان هرقا كان رتت إيفتو هيكا جتشوتا أفان أورموتي. يرو دبر كان إلى اللي لكوسو تافي أكاتا اتفايا دم إسا يموتاو سندور أمو كان إلى اللي هيكا جتشوتا أفان أورموتي. هرقس إسمك أبد إسني في ديال مالي في هيكان جتشوتا أفان أورموتا أكان دنود أكان قدانا كيسا كان إسني في قبسي kan akka haaraatitti yookaan ammoo tiyyuu jecha isiniif haaraataa jedheetiin itti amanirraa kan isiniif qopheesse ta'a. Mee waliin haa ilaallu. Kana jechuun hiika jechoota afaan Oromooti. Asitti mata dureen jalqaba afaan Oromooti. Aruusee. Kana jechuun aruusee jechuun qaraxa yookaan dhiifama qaaraa yookaan corqaa xixiqqaa isa nama gubusan jechuun. Maal jechuun? Arusee jechuun. Arusee jechuun qaaraa yookaan corqaa isa xixiqqaa kan nama gubu. Isa saniin arusee jennaa, arusee jedhamaa jechuudha. Arusticha yookaan ammoo arustittii. Arusticha yookaan ammoo arustittii. Inni kunii misirroo yookaan ammoo tiyyuu mushurraa isa dhiiraatiif maal jenna? Arusticha jenna. Isa dhiiraatiif arusticha jenna. Isa dhalaatiif ammoo arustittii jenna. Okay? Isa dhiiraatiif arusticha, isa dhalaatiif arustittii jenna. Kuni afaan Arabaatiin wal fakkaata. Afaan Arabaatiin maal jedhaniini? Isa dhiiraatiif aris. الكلمة الاثنين هذا باللغة العرب واللغة الأورمو زسيم، يعني كل واحد مش مختلف. يعني بيقول بالأورمو للحرمة عروستتي. من هنا على العربيك لانجويج بيقول عروسة. للرجال بيقول أورمو لانجويج، الأورمو لانجويج بيقول للرجال عروستيتشا. بالعربي بيقول عريس. عريس. الرجال بيقول باللغة العرب عريس. باللغة الأورمو عروستيتشا. الحرمة بيقول للغة الأورمو عروستيتي. باللغة العربي بيقول عروسة. يعني مرة كلمة العرب وكلمة الأورمو يمشي مع بعض. Kana fakkaata afaan Arabiidhaa fi afaan Oromoo yeroo tokko tokko walitti dhufan jechoota tokko tokko irratti walitti dhufan. Kanaaf mee kan itti aanutti haa dabarru. Asmaaree. Asmaaree. Asmaaree jechuun dubartii dhiirsa jalaa deemtee osoo hin heerumin teettuu jechuudha. Maal jechuun? Asmaaree jechuun. Asmaaree jechuun dhalaa yookaan ammoo dubartii dhiira jalaa deemtee osoo hin heerumin mana teettu. Afaan biraatiin illee hin waamanii sunis hiikaa biraa qaba. San yeroo itti aanutti ilaalla. Ammaaf asmaaree kan jedhu kana haa ilaallu. Asmaaree jechuun dubartii dhiirsa jalaa deemtee osoo hin heerumin mana teettu. Siisaniin asmaaree jennaan jechuudha. Afaan Oromootiin asmaaree jedhamti. Axeeraraa. Axeeraraa. Axeeraraa jechuun hiika garagaraa qaba. Asirratti akka ibsetti axeeraraa jechuun yaada cuunfamee qo'annaadhaaf akka nootiititti qabatamu. Fakkeenyaaf amma yoo qo'annaadhaaf kan jettu tahee yaada xixiqqeessitee luukii xiqqaa irratti qabattee understand gootee yookaan ammoo tiyyuu haffaasdeetiin booddee qormaata irra ittiin teettu isa axeeratteetiin irra teette jechuudha. Waraqata xiqqaa wahii irratti. Isa saniin axeeraraa jennaa jechuudha. Gama biraatiin uummanni keenya warri waaqama'u caatii muka irraa guuratee bakka tokkotti walitti qaqqabataa. Isa san maal jedhanii yeroo gadi axeeraree caatii axeeraree jedhama. Xixiqqeessee wannaa isii irraa fuudhanii surrii isii yookaan ammoo tiyyuu xixiqqoo isii irraa fudhatanii axeerarratanii kiisa kaa'atanii jechuudha. Yeroo tokko tokko gama sanitti illee hin hiikkatanii jechuudha namoonni tokko tokko. So asitti asmaaree hiika isaa ilaallee jirra. Asitti arusticha. Arustittii
Arustichaa fi arustitti illee hiika isaa laallee jira. Afaan Arabiitii fi afaan Oromootiinis walitti dhiyaata akka wal fakkaachuutti illee jechuudha. Mee kanatti haa dabarru. Ashuuraa. Ashuuraa jechuun qaraxa meeshaa bahuu fi galu. Qaraxa meeshaa bahuu fi galu. Kana jechuun fakkeenyaaf namoonni gumruka irra dalaganii yookaan ammoo tiyyuu wanneen hojii gurgurtaa keessa dalagan qaraxa isarraa bahu. Isarraa fuudhamuu fi akkasuma kan isarraa bahuu fi kan isarraa galu jechuu gabii jedhanii afaan Amaariffaa hin beeku afaan Oromootiin afaan Amaariffaa hin beeku qaraxa meeshaa bahuu fi galu irraa argamu jechuudha. Maal jechuun ashuuraa. Ashuuraa jechuun hiika lama qabaa jechuudha. Dhiifama ashuuraa jechuun qaraxa meeshaa bahuu fi galu irraa muramu waluma fakkaata ibsaan jalqaba isinii kenne irraaftiis waluma fakkaata jechuu ashuura jechuun. Hiikni inni kan biraa ashuura jechuun wiirtuu mataa. Ashuura jechuun gama biraatiin wiirtuu mataa jechuudha. Akkuma kanaan dura isiniif ibsuu yaaletti yeroo tokko wayita mata duree tokko yookaan ammoo tiyyuu leessan tokko kan isinii kennutti waa hedduu irraa hubachuu danda'uudha qabdan. Kana jabeessee wanni an isiniin jedhuuf yeroo dabraallee isiniin jedhee jira. Barmoota yeroo dabre isinii kenne irratti illee isin hubachiisuu danda'ee jira. Bakka qubeen itti dheeratu hubadhaa. Bakka qubeen itti dheeratu. Bakka qubeen itti dheeratu kanas keessatti illee hin hubattanii jedheetiniin abdadhaa. Asirratti baay'inaan qubeen jabaatu hin jiru. Hin dheerata. Heddumeen isaa irratti hin dheerata. Okay? Heddumeen isaa irratti hin dheerata. Eessatti akka dheeratu arraba keessanii waliin wal madaalchisaa shaakalaa ilaalaa. Shaakala irratti godha. Warroonni barreeffama irratti rakkina qabdan mata duree yookaan ammoo tiyyuu barmoota an isinii kennu irratti yaalii takkaahu shaakala yoo gootan afaan Oromoo sirriitti akka barreessitan abdii guddaa isinirraa qaba. Insha Allah hanga barmoota biraatii walitti deebinutti nagayaan naa jiraadhaa.